Hoddalateo siargaa jira uummanni. Siargaa jira. Hoddalateo siargaa jira uummanni. What's up? What's up? What's up? Hoddalateo siargaa jira uummanni. What's up? Siargaa jira uummanni. Welcome to Hoddalateo. Hoddalateo. Ilame gaaf tokkoti intala durbaatu heerume. Intalli durbaa heerumteeti amma gurbaanni in fuudhee intalli durii mana isaanitti ijoollee kana gaa ijoolluma xixiqqoo kana fuudhanii amma mana isaanitti hedduu Waaqayyo sina jaallatu si jaallanna warri jettanii barreessitan jaalalli qe'ee keessan amarsu jaalalli sinaa simatu jaalalaan oolaa bula jaalala ilmaan keessan dhaalchisa horteen keessan jaalalaan haguutamu jaalalli waa'ila isiniif haa ta'u jaalalli argitee isinii haa utubu jaalalli waardiyyaa isiniif haa ta'u kanaaf namni waan gaarii kenne waan gaarii argata kanuman jedhaa hedduu galatoomaa kaan ijoolleen sabboontota ilmaan qabsaa'ota akkana jaallatan abdiin qabas nan beekas anuu ofirratti an beeka ijoolleen immoo alagaan barsiisee alagaan waadaa seensise darraatti akkanan jaallanne abdiin qaba garuu kan abaaranii narraan arganne jara arrabi kee haasiqu ka jedhee oromoon gosti arrabse jara abaarani soma heebbisani soma homarraan argattu ilmaan sabboontota irraa immoo isa dafqerra isa arjoomerra isa qabsoof dirmatu isa dhukkubsataaf dirmatu isa wallaalaa rakkataa kaasu isa irraa immoo eebbanuma argatta heebba gaarii argatta akan kaan intalli heerumtee mana dhirsaatti warra gurbaa biratti gaa achitti fuudheenni gammachuun qabdu yeroo hundaa nyaata nyaattuun gammaddu argitee yeroo hundaa gammachuu hin qabdu tanati nyaata nyaattee kaatus gammachuu qabdu maaluma taatee jedhanii dadhabaniiti gaaf tokko antuuta argitee walitti fidanii waliin taphachiisan innaani didde ammas kolfu jennaaniti warra isaanii dhaqanii gaafatan intalli keessan kuni amala akkamii qabdii jedhanii gaafannaani hin kofaltuu taphachuu diddee jennaan argitee nyaata nyaattee kaatee ijoollummaadhumaan nyaata nyaattee kaatee
saana arraabbachuu feetii jedhaniin dhumarratti saana arraabbachuu feetii jedhan gabate maaddi jennaani amma nyaatanii xiqqoo dhumarratti alaa sigaa sumatu keessaa ijoollee kana gaarraa arraabbadhu jennaan intalli arraabbattee kaatee hin kolfite qas jettee kolfitee jennaan maal kolfitaa jedhanii gaafannaani hantuuta silaan kolfaa jette kanatti aansee ijoollee tokkotu anatti taphatti beeki gaa baay'ee na jaallatan durumayyuu bar ofii qoosaa qoosaniiti raayya yookaan lateeootu qoosee jedhaniiti qoosaa argitee situ uumee yoo jedhan namni kolfuuf anatu argitee nama kofalchiisa waan ta'eef waan ofii uuman illee lateeoon akka jedhee jedhaniiti argitee waliin kofalchiisani sanati argitee tokko antuuta bar isa kaleessaa deebisaan kennineefiyan hin qaanfaten se'a namni hedduun illee bilbiltanii deebisaa bareedaadhaa jettani isa afaan bane jedhee barreesse san isatu hantuuta liqimsaa raaje kanarrattanii waan tokko sin barsiisuu barbaada hantuuti ni nyaatama hantuuti ni nyaatama maaliif nyaate laata warri nyaate chaayaan ni nyaate maaliif nyaate ilaal qabsoo biyya tokkoo keessatti sabni tokko yeroo rakkatee jedhu waan hojjetu keessaa waa of amansiisuu qaba jechuudha. Of amansiisuu qaba. Qabsoodhaafan gadi ba'e rakkina kiyya na fura jedhee of amansiisa dura. Hantuutuma nyaachuudhaafu bofuma nyaachuufu chaayinaan warri nyaatan dura of amansiisanii jechuudha. Kanaaf namni hundinuu nyaata. Isinii galee amma dubbiin namni waa beeku akkasitti hiikkata. Wallaalaan karaa deemee hin beenne, inni bu'aa bayii qabsoo hin beenne, inni karaa dheeraa tarkaanfatee hin beenne, inni jaarsa argaa dhageettii biran bulle. Dhageesse waanuma dhufe ittiin wal arrabsaaf rakkata. Ka garii biratti arraba miti. Waan nyaataa, waan dhugaatii, waan amalaa namni ittiinuu waliin arrabsu. Arrabayyuu miti. Arraba miti iyyuu barara hantuutuma nyaachuunu kan hin qabne nyaachuu danda'a. Ilaal durii achirrattan akkasii waa barattanuuf lafa ka'a. Waa ta'a gosti jedhu hin jiru. Oromoo keessa gosti waa ta'a hin jiru. Namumatu warruma argitee loon irraa dhumetu loon irraa dhumee yoommannaan namarraa achi fagaatee raasaa keessatti itti kaan argitee durii gaara wannaa kophaatti argitee loon tiffatu miti. Loon irraa dhumnaan bineensa nyaachuu jalqabe. Dhageesse kaadu'ees ka fayyaa ajjeefates hundayyuu nyaachuu jalqabe. Sana waata jedhani. Sanyii waata jedhee dhalate hin jiru. Tumtuunis akkas. Hojiidhaan waamame. Kanaaf yoo argitee wanni ati qabdu sirraa dhume
gara argitee meeshaa tumuu hojii barachuu dhoqqee dha'uu suphee dha'uu kun hundinuu argitee hojii uummachuurraan ka'e malee gosti waataa gosti tumtuu hin jiru. Sanyiin akkasii hin jiru gaa. Gosuma Oromoo naannoo hunda qubate keessa yoo isin ilaaltan Wallagga keessa jira. Naannoo argitee qubsuma Wallaggaa yookaan Ona Ardaa sana Ardaa Jimmaas jira. Gosuma argitee naannoo Jimmaa qubatu sanaan waamama. Waatinis tumtuunis. Kanaaf egaa of amansiisuurraan namni biyyooti argitee warri barattan ni beektu waan akkasii jedhee yaada. Biyyoota akka Noorwee faan biyyoota akka Suudi Arabiyaa kun faan gogaa guggubanii nyaataa turani. Gogaa haga qabeenya argatanii argite hin jedhitti waggaa 50 irraa Noorween kadhataa turte biyya addunyaarra. Kanaaf egaa walumaa gala Suudi Arabiyaan waggaa 70 akkas dura zakaa abbaa jifaartu zakaa geessaafii ture. Shanan gibeerraa walitti qabee Jimma Limmuu Gomma Geeraa Guumaa kanaaf dhabii jedha Oromoon dhaba jedha dhabii qaaniin qabuu jedha. Dhabii qaaniin qabu yookaan ceeran qabu yookaan salphinan qabu. Fokkuun qabu jechuudha. Yeelloon qabu. Egaa gadaa ammaa keessa barmoota waraqaan faranjiin isin barsiiftu malee kan abbaan ilmeetti dabarsu waan goge waan maseene natti fakkaata. Ijoolleen xuxxoo guunaan baqaa argitee eegee dugdarra buufattee fiiddi. Teessee waan dhaggeeffattu. Kanaaf qaanii isinitti fakkaata. Hin qabu naa kenni. Gosa gaafata. Gosa irraa fudhata. Kanaaf qaanii miti. Tokkana. Wanti bara baraan barataa biyya koora saasaan tumtaniif akka lammii koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane beela keenyaaf dhimma wettanii quufni keenya maaffisin dhibaa mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisin dhibaa dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche arguuf jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa fuulche. Kabira mata dureen lammata gara waan irraa dhumnetti ammas kabira Oromoon kun gaafi Oromoon kun gowwaadha moo haxxeedha? Oromoon beekaadha moo wallaalaadha? Oromoon doomaadha moo qara? Oromoon daafana moo janna yookaan luyna moo janna? Waanan gaafadheef qaba. Gaaffiin kun waan dhiyaateef qaba.
duba Oromoon beekaa moo wallaalaa yeroo jennu beekaan nama arrabsaa. Janna moo jabaa yeroo jennu hayyuun nama arrabsaa. Beekaan nama arrabsaa. Shanyiin nama gaarii nama arrabsaa. Sabboonaan nama arrabsaa. Ilmaan sabboontotaa nama arrabsu. Egaa kanaaf nuti shanyuma irraa dhalanne fakkaataa jirra. Ilmi gootaa nama arrabsu. Ilmi hayyuu nama arrabsu. Ilmi beekaan nama arrabsu. Duba eessaa dhufere? Eessaa dhufere? Habashaa irraa dhufe jechuufi soba hin qaban jarri. Waanuma hundaa Habashaa irraa guurrannee argite Habashaa takkan nu godhee jennee irra kaa'uun soba rabbi jibbe. Habashaan hin qaban. Habashaan wal jaallatu. Habashaan wal jala yaa'u. Habashaan wal kabaju. Habashaan wal dhaga'u. Habashaan wal gargaaru. Habashaan waliif dirmatu. Duba'oo eessaa fiddan eessaa fidne laata? Ofaa gaafannu. Biyya Arabaati. Biyya Israa'eli. Moo Soomaalee. Soomaalee argitaniittu gaa warri dhiyeenya Soomaalee hin beenne Soomaaleen yoo namni tokko dhukkubsate addunyaa kanarraa labsaniit nama sanatti dirmatu gargaarsa garri 1,000 meeqaa horii buusanii. Oromoon gaafa inni du'e Soomaaleen amma addunyaarraa namni itti baafatee gargaara. Gaafa inni du'e nama 3tu geessa yookaan nama 4tu makiinaan geessa bakka awwaalaa. Nama 4 qofa. Maaliif? Qabrii nama biraa qotaa, awwaala nama biraa qotaa, nama 4 qofa makiinaan geessee achitti gamaa gamana godhanii irraa fuudhanii qabrii keessa gakkaanii masgiida argitee irratti salaatamee dhumate nama 4tu awwaalee gala. Oromooni yoo namni du'e dirm argitee waa buusa. Yoo namni du'e boo'a. Yoo namni du'e walitti ba'a. Guyyaa sana argitee guyyaa namni du'e utuu dhaabbattanii ilaaltanii ajaa'iba jettu viidiyoo fa'i waraabdanii akka waan amaamotaa akka waan gaafas fuudhee baay'ee gaggeessa du'asaa maal godha nama lamaanuun karaa irratti gad darbuu dandeessa yoo sitti ajaa ta'ee fuutee awwaalta. Kanaaf Oromoon kana bakka irraa fuudhe itti barbaaduu qaba, abbaadhaan ga'uu qaba. Kanaaf gosti namaa, gosti hayyuun, gosti beekaa, gosti jabaa, gosti qaroo nama arrabsu. Kaan egaa walumaa gala warri alagaanis kana keessa makatee jira. Irra guddaan warri ol seenanii argite namuma arrabsaaf ta'e jedhaniitu hojjetan jiru. Oromoo miti.
Oromoon afaan diinni argitee waggaa meeqan irratti hojjetaa jiran afaan beeku. Kanaaf barruu ilaaltanii illee hunduman komatina. Oromo miti. Isaaf hojii. Yeroo nuti namni kan keenya waan argitee nuti silaa irraa hawwinu nu guutuu dhabe gadi baanee aarii arrabsina. Garuu jarri ammoo itti gammada. Kana keessa argitee gabayaa argata. Egaa har'a gochaa argitee nurratti labsameefi kan nurratti labsamin kan lafa jala labsame jira. Nuti mootummaan Itoophiyaa biyya argitee Tigree biyya lafa biyyuma Itoophiyaa keessaa Amaaraa fi Oromoo irratti labsa baase. Labsa gizee atattamaa labsa maali? Kumaandi poostii labse. Shane kumaandi poostii labse. Qabsoo nuti godhaa baane dhaamsuuf. Eessatti labse laata? Biyya keessatti labse. Biyya alaatti hoo hin labsamne laata? Kumaandi poostiin maqaa hin qabne kan dhossaa biyya alaattis labsameera. Ijoolluma argitee baqattee dhuftuun ergameera biyyoota ollaatti. Biyya ollaatti balaan achii ka'eegaa amma biyya addunyaa keessa faca'ee nu sugguraa jira. Akkasuma nurratti hojjetaa jiran jechuudha. Akkasuma biyya argitee karaan argitee baqataan mumunyuuqee argitee daandii saaqqate bakkuma itti lubbuu isaallee baafatu argannaan jabbe bayigaati baate hoo yeroo argaa ammas suuraa ijoollee argitee wannaa taatu sana maxxanfatee dhufanii qabsaa fakkaatu bara. Eeguma silaa mata duree isa kam beekta isa kamte irratti haasa'amnaan sii gala. Kanaafi በአማርኛ አይደለም ነገ ነው በአማርኛ የሚተላለፈው። ስለዚህ ዛሬ አንተን አይመለከትምና ውጣ እና ከናፍ ጀረኬ ኤጋ ወኒ ኩን ብያ አላረቲ ሰከሲቶ ጀተማ ጅራ ኮማንዲ ፖስቲን አዳ Kumaandi poostii isa biyya keessaa qofa miti jechuudha. Isa kan ammoo cabsuudhaaf beeytoti hayyooti biyyoota adda addaa jirtan manguddoonni na cinaa dhaabbadha yaamicha kooti. Kana ni dhabamsiifna. Ni dhabamsiifnaa. Namooti aktivistii taatan walii awwaalchinu hin dhabamsiifna kan. Kanaaf nagaa waaraan nu gidduutti deebi'ee qabsoo keenya finiinsuu qabna. Ijji nama hundaa, ijji qabsaawotaa, ijji argitee biyyattii Itoophiyaa keessatti namni hammacamaa jiru akaahamaa jiru TPLF irratti deebi'uu qaba.
TPLF irratti. Kanaaf nurraa wanni elmatan hin jiru. Achuma deebi'aati argitee Tigireerraa waa coradha. Jara kan nyaata qabu. Jara kan qabeenya harkaa qabu. Jara kan mooraa keenya diigee mooraa ofii gabbifate. Jara kan madda Oromiyaa mara xuuxaa jiru. Kanaaf nuti yeroo ammaa ka wal keessaa utuun ta'in alagaa waa ilfannee wajjin dhaabbannutu amma. Nuti warri biyya alaa jirru kun of duuba deebinee jirra. Jechuun garuma deemnu wallaalleerra akka abdii dheengee dheengadda sin gaafate amma yoonaa deebisuu dadhabdan. Namni biyya alaa waanuma barbaadu hin beekuu jedhe. Waanuma barbaadu hin beeku jedhe. Dhuga. Inni kan faffaca'ee jira Ameerikaa warra Minisootaa jiru gaafadhaa wal bira jiranii yeroo koominiitiidhaan wal ga'an. Yoo Itoophiyaa ijaarraa jedhanii leencoo lataa nu gurgurachuufi jettu. Yoo liiban waaqoo Itoophiyaa diinee facaafna jenne jedhe Itoophiyaa nurratti kaasuufi jettu. Mee maaluma feetu? Maaluma feetu? Kun anaafuu galuu dide. Mee maaluma feetu? Maaluma feetu? Mootummaa addaa Minisootaa keessatti dhaabbachuu feetu. Mootummaa Ameerikaa gaafadhaagaa. Bara hin wallaalle nuti. Fedhiidhuma nama wajjin taa'uyyuu hin wallaalle. Balaan hundi wanni maaliin Minisootaa qofa maqaa dhoofta yoo jettan balaan hundi achumarraa burqa. Hoogganni achi yaa'a. Amma Atilaantaattuu darbe. Ka seera namaa baasus Oromiyaadhaaf seera baasu achumaa dhufa. Seera bulchiinsaa Minisootaa taa'ee gaara mul'ataatti baasa bara. Akkaataa namni murteessuu barbaada. Eenyutu lubbuu namaa irratti murteessuu danda'a? Ofittuu murteessine. Namni nama ofirratti murteesse nama irratti murteessuu danda'a. Ofi mee ati nama qabeenya qabu isin warri biyya alaa jirtan warra qabeenya qabu qabsoo bilisummaa Oromoo guddisuuf waraana bilisummaa Oromoo guddisuuf takkaa ofirratti murteessitanii jirtu. Ji'atti muraadha eega inni kaan lubbuu isaa kenne ani ammoo 100 kenna ji'atti jettanii takkaa ofirratti murteeffattanii beektu. Beektu mee takkaa? Beektu? Hin beektan. Takkaan beektan. Mee dhiiga irratti akkamitti murteessita gaa? Atoo birrii irrattuu murteessuu dadhabde birrii kan kee irrattuu murteessuu dadhabde akkamitti dhiiga namaa irratti murteessitane? Kanaaf isinitti himuun ofitti himuun barbaachisaadha. Qomaaxaadhaan yoo qomaaxaan jedhin namaa wajjin fataffattee nyaatti jedha jarri. Abbaanuu waanuma qabuun mammaakkata. Kanaaf isin jalqaba utuu namatti murteessin utuu seera namaan tumin seera mataa keessanii ofii tumadha. Warri biyya alaa jirtan seera bulmaata ka mataa keessanii ofiif tumadha. Tokko baasii mataa keessanii ofirratti murteeffadha. 2 dirree qabsoo dhaquudhaaf dhaqaa namaan jechuu qofa miti.
nan dhaqa jechuu ofirrattis murteeffadhaa. Sadi dura bulchiinsa mataa keessanii jabaa dhaabbadhaa. Bulchiinsa namaa dhaabuutu hin ta'in bulchiinsa argitee wal jijjiiruu danda'u. Miidiyaa irratti taanaan, afaan irratti taanaan, koomunitii irratti taanaan bulchiinsa seera qabu kan sirna gadaatiin gahee isaa ji'a isin qabdaniif waggaa itti qabametti irraa bu'u. Kanaaf waan ofiin hojjenne namarratti murteessuuf baay'ee dandeettii qabdan. Walumaa gala warri koomunitii irrattuu wal dorgomtan nama koomunitii irratti dura taa'aa ta'etu miseensa koree gidduu ta'aga. Isinis asiin seenuuf satati utuun dadhabin seentare utuun dadhabin. Kanaaf namnu irratti argitee biyya alaatii wallee wal nyaata. Kun soba jettani gaa waanuma isin keessaa danfaa jirudha. Waanuma isin keessaa maddaa turedha. Dhugaa ofitti himuun, dhugaa walitti himuun firooma yakkitu. Dhugaa jirtu gaa. Utuu ofiifuu argitee ofuma keessaniifuu bulchiinsa jijjiirrattanii argitee waliin abboomin biyya alaa teessanii woboodhaaf illee dura taa'aa filuu barbaaddan. Si argaa jira ummanni biyya alaa teessu bar ofiifuu miseensa miti. Miseensaaf immoo dura taa'aaf wal dorgomsiiftu. Miseensaaf nama filuu barbaaddan. Itti miseensomi yoo jedhan akka qoraattiitti si waraana. Har'a dhugaan sitti himee miti. Dhugaan isinitti himee miti. Har'a akka rafaa isin hin bulle beekan. Har'a akka boqonnaa isin dhowwu beeka. Yaada dhugaati kan nama raffisu. Nama raffisu. Dhugaan asiifachi akka daanaa'otti si nyaataa bulte akka argitee injiraanii. Dhugaa jirtu gaa. Yaa. Kanaaf egaa jala keenya daqiiqaa meeqa akka dabarsine ilaalaan jirru walumaa gala akka isinitti hin dheeranneefan amma gabaabsee asitti isinii xumura baay'ee isin miidhe miti akkasuma nama dhukkuba akkasuma nama dhukkuba gochaadhuma nuti hojjannutu waanuma qooda hin fudhannetti biyya alaa teenyee murteessuuf tokkoffaa. Hojjattee qabdaa yoo jettanii gaafattan hin qabu harkaa. Hojjachuufuu mooraalii akkamitti horatere namni utuun hojjatinuu argitee na qeequuf yookaan na arrabsuuf gadi ba'u mee maal hojjate? Hin qabaa waanuma isarraa bareedu waanuma himannaanuu fudhatamu waanuma dhugaa keetillee namni jedhuun qabaa. Akkamiinuu ija baate hattuun ija jabaattiin akkana kunoo namni yakka hojjate hundi ija jabeessa miidiyaa irra taa'ee biddiiquu danda'a. Miidiyaa irra taa'ee hin bookkisa laal goota dirree lolaa fakkaata akka waan lolee beeku. Kanaaf
akkana jedhe Adamaaru taayitaa isaa hubatee ifa keekkatee gaarii yoo namnuu haa gahumna isaatti ijjatee dhageessanii aartist Adamaaru bakka jirutti nagaan isaa gahun jedha hayyuudhasi aartistiidhasi kanaafi namnuu gita ofii utuu beekee gaarii gita namni gita ofii beeku gita namaa wallaalu jechuudha akkana walumaa gala ijoollee biyyaa faana haa deebinu ijoollee biyyaa yoo dandeenye ofirratti murteessinee dirree qabsoo haa gabbifnu jechuun furmaatiin jiru kana malee jira ayyoo sagantaa siyaasaatiif ta'e yoo egeree ummata oromootiif ta'e kaayyoon ODF baay'ee bareeda baay'ee garuu kaayyoo kanatti immoo dhaquu ka dandeenyuun waraanni bilisummaa oromoo yoo jabaate qofa baay'ee meedha kan dhaggeeffadhaa reediyoosaa baay'ee dhugaa rabbiin isinitti hima saba biraa kamiinuu wajjin jiraachuu akka dandeessu garuu ammoo of kabachiisuudhaaf waraanni bilisummaa oromoo jiraachuudhuma qaba jabaachuu yoo hin jiraanne jiraachisu yoo hin jaaramin ijaaruuf of kaasuu dhaga of qopheessu maal maleekaan nuu jaaree kanaan duras gootuma warruma argitee yaada qabutu nuu jaaree miti warruma yaada qabu jaare kanaaf waraanni itituu qaba waraanni jabaachuu qaba yaa argitanii bakka hunda amma jijjiirama qaba jechuun gidduu kana warri kijibaa afuufaa turan tanaffasu argitanii miti miidiyaa paaltokkee irratti dhuufanii jiran jechuudha akan dhugaan akkas kanaaf amma wanni dhugaan jirtu waraanni bilisummaa oromoo yoo afur jiraate namni afur jiraannaan shan guutuuf atattaafannu yes or not birqinoon de ingiliffaa mannaagar akkuma waan wannaa ta'eeti akkuma waan argite durii amaariffaa haasa'uutu argite beekaa isin fakkeessa amma afaan oromoo haasa'uutu afaan oromoo argite naannoo hundaa dhaga'u goda hundatti dhagahamu haasa'uutu beekaa si fakkeessa dhageessanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa waaqayyo isinii wajjinaa jiraatu kanaaf yeroo biraa walitti deebinaa ammaaf halkan gaarii isiniif haa ta'u. Kaleessa kophaa turtanii yaa waboo saba keessaniin wal quunnamu baay'ee rakkattanii sabaan wal quunnamu galanni kan waaqaa akka adduu saba kee yaa waboo itti fufi qabsooka sabaan wal quunnamu galanni kan waaqaa akka adduu keeyiroo kee yaa waboo itti fufi qabsooka falmaakiyya falmataa biyya goota koo jajjabee abbe laal waboo abo laal waboo Hoda la teo, si erga jira umani.